Is there another book that you might be writing? It is. It's my third book. And the surprise in that book is my new character, the Keeper. The Keeper? It's you. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota qophii ijoollee lattuu qophii har'aatiin seenaa barreessituu waggaa 5 Ariyaanaa Jaaliyaa isinii dhiyeessuuf qopheeffadheera. Hanga dhuma qophii kanaatti na waliin turtii gaarii. Barreessituu waggaa 5 Ariyaanaa Jaaliyaa umurii ishii waggaa 5tti kitaabota 2 maxxansiiste. Barreessituu daa'ima kanaan biiftuu barii hurjii furguggee jechuun itti xiqqaata. Daa'imni kutaa 2 kitaaba barreessuu miti barruu dubbisuun yeroo itti yaadamnedha. Garuu isheen kitaaba ishee jalqabaa Maamii Bii Endamii anaa fi haadha koobbaa umurii ishii waggaa 3tti barreessitee maxxansiiste. I started writing my first book. It came to life in my mind. It's like all of these characters are coming to life. My first book, I get names Bee and all the amazing things she turns into. Even a ghost, but not a scary ghost, a friendly ghost. Kitaabaaf seenaa koo dubbisuun daa'ima hedduu akka si'eessu abdii guddaan qaba. Isaanis abjuu isaanii fi abseenaa isaanii akka barreessaniif baay'ee isaan jajjabeessa jetti. Yeroo waa'ee dhiibbaa fi barbaachisummaa abseenaa yookiin durdurii ibsituutti baay'ee namatti tola ture. Sababiin isaayyuu nan fakkiilee seenaawwan koo kana yeroon kitaabicha barreessuun argadhe yookiin sammuutti na dhufan akkatti barreessan ofumaafan baradhe cimaa hin turre. Sana hojjechuus ofumaafan of gargaare. Hojjechuusaas osoo addaan hin kutiin hittuman fufe. Sababiin isaayyuu baay'ee waan namatti toluuf. Urjii xiqqoo har'aa Bakkalchi boruu kun dandeettii addaa qabduun kitaaba ishee jalqaba waa'ee shaalii ishee kan isheen baajettee moggaasteefii ture. Kitaabicha keessattis fakkiileen shoora olaanaa taphatu. Fakkiilee sanneenis ofumaaf akka kaastee dubbatti. Fakkii kaasuu nan jaaladha. Torooba isaas anumatu hojjete. Fakkiilee kaaseen seenaa isaaniis barreesse. Harmeen koo immoo kompiitara irratti naaf garagalchite. Garuu fakkiilee isaanii fi torooba isaa anumatu ofii koof hojjete jechuun dandeettii addaa qabdu Urjiin biqiltuun kun ibsiti. Jaaliyaan jabina guddaa hiriyootaa fi maatii ishee irraa argatte. Nan fakkiileen barreesse dhugaan arguu waanan barbaaduuf gaariidha jechuun kitaabni seenaa isheen katabdes waa'ee hiriyoota ishee fi maatii ishee barreessuu ibsiti. Yeroo gabaabduu booddees Jaaliyaan kitaaba ishee lammaffaa kan yeroo dhiyoo barreeffame badhaasa guyyaa dhaloota Eejii Hedges Birthday Surprise kan yaadannoo isaa hiriyoota isheetiif taasistee maxxansiiste. My second book, AJ's Birthday Surprise, is all about AJ and her amazing birthday surprise and how she went on this crazy adventure that helped her get her wings. Nan fakkiilee mucaa durbaa xiqqoo Heejii jedhamtu dandeettii isheetiin hojii raajii hojjettu seenes. Argaa yaada Heejiitiin nan fakkiin baa jedhamtu wantoota hedduu taati. Kubbaa, sagalee guddiftuu, dogdoqqee, wattuu yookiin gu'aa fi kanneen biroos. Galgala yeroo hundumaa akka yaada isheetti haala raajii ta'een nan fakkii baan gara shaaliitti yeroo raftammoo Eejiitti jijjiiramti. Anaa fi Maamii Baa kitaaba xiqqoo fakkiin toroobame daa'ima xiqqoo umurii waggaa 3 barreeffame yoo ta'u abjuu yaada ishee fi daa'imman hundaa dhugoomsuu fi jajjabeessuuf barreeffame. Akkuma barreessitoota ciccimoo fi gurguddoo Jaaliyaan dubbisuu jaalatti. Baay'een dubbisa jetti. Kitaabni ani baay'ee dubbisuu jaaladhu Jarmis kan jedhudha jechuun irra deddeebi'uun kitaabicha ibsiti. Kitaabicha kana kanan baay'ee jaaladhuuf waa'ee jarmii waan na barsiisuu fi ani saayinsii hedduun jaaladha. Sababiin isaayyuu qorichoota yookiin dawaa jarmiilee kana hojjechuuf waan hedduu na barsiisa. Kanaafan barachuu jaaladha. Barachuun baay'ee gaariidha jechuun bu'aa barnootaa Jane Arshan has a look at one family that made a choice. My favorite subject is math. I love math because it's really easy. 5-year-old Willow Doldan is enthusiastic about going to school every day, but it's not your typical school setting. She attends class while sitting inside her Hell's Kitchen living room. Jaaliyaan hurjii xiqqoo furguggeen kun milkaa'ina jabaa har'aa gonfattullee hawwii fi mul'ata ishee garee kitaabolee 2 qofaan hin goolamne. Dhaabbataa fi kaampaaniiwwan gurguddaa hundeessitee babal'isuuf karoorfatteetti. Kaampaanii My Sunshine Magic jedhu hundeessitee
mul'ataa fi hawwii ishee garee dhugoomsuun yaadota ishee abseenaa fi nam fakkiilee raajiin kuultee warra kaaniif qooduuf karoorfatteetti. Kaampaanii koo ijaaruuf yoo xiqqaate kitaabota 6 wal duraa duubaan barreessuun akkasumas kiilee sochoo yookiin animeeshinii hojjechuun jechuudhaan har'a irra teessee egeree isheef karoorfatte. Haati Jaaliyaa Daalii Simoons guddina mucaa isheetti baay'ee kan gammaddee fi raajeeffatteedha. Isheenis akka jettutti ani baay'ee mucaa koo kanaan boona. Hoggayyuu yeroon hirribaa ka'u baay'ee naanis raajeeffadhe. Hedduus na jajatte. Guyyaa tokkoyyuu osoo isheen daawwatiin yookiin to'atiin callisee dhiisee hin beeku. Sababiin isaayyuu yeroon isheetti dubbadhu umuriin ishee 6 ta'uyyuu nan dagadha. Sababiin isaas yaada cimaa akkanaa umurii kanaan qabdii na jechisiisa. Yeroo tokko ishee ilaaleen ofii koo of tuffadha. Haati ishee akka ragaa baatuufitti ila harmee fakkii kana ilaali hirribaa kaatee ija ishiitiin ilaalaa jirti. Baay'ee beelofteetti. Addunyaa kana barachuuf hubachuuf baay'ee dheebotteetti jechuun Jaaliyaan nan fakkiilee ishee abseena ittiin barreessitu ibsiti. Akkamitti akka lubbuu itti hortuu fi jiraachistu akkasumas akka namaatti waliin haasoftu bareechitee beekti jechuun mucaan ishee haati ishee haddee Daalii Simoons. Her mother, Dali, believes homeschooling is the most intimate way to learn. You also get to see where they're struggling. You get to understand both from an academic way, but also from a social emotional. The girls aren't at a loss of friends or social interactions. They're involved with plenty of extracurriculars outside of homeschooling. I do tennis, karate. Atiin harmeen mucaa xiqqoo hurjii furguggee kana yoo waa'ee intala ishii kanaa dubbatu waa'ee gaarummaa fi gara laafina isheeti. Baatii fulbaanaa keessa dhalatte guyyaa dhaloota ishiitti wanta adda addaa hiriyoota ishiitiif yoo gooteef baay'ee gammaddi jechuun akkaataa gammachuu isheellee ibsiti. Kanaaf ayyaana kabaja guyyaa dhaloota ishii irratti hiriyoota isheetiif kitaaba barreessitee kennuufiin hiriyummaa isaanii kabajji. Gaarummaa fi harjummaa baay'ee waan qabduuf hiriyoota isheetiif waan kennaniifu deebistee kennuufiin baay'isee akka ishee gammachiisu harmeen ishee ragaa baatiif. Kanaaf sarara dhumaa kitaaba ishee lammaffaa irratti gaarummaan hiriyaa gaarummaa waan hundaan oliiti jechuun dhaadannoo barreeffatte. Yeroo isheen kana jettutti harmeen ishees akkamittiin kana beekti atoo reefu waggaa 5 jennaan isheenis dhiisii harmee isin namoota guddoof hin galuu jechuun afaan qabachiiste. Yeroo ammaattis kitaaba ishee 3ffaa maxxansiisuuf kan jirtu yoo ta'u amma kan jiraachaa jirtu Manhattan maatii ishee waliin yoo ta'u Jaaliyaan mucaa xiqqoo Beektuu barii hurjii furguggee umurii ishee xiqqoo kanaan raajii hojjetteedha. Miidiyaa hedduu fi agarsiisonni hedduunis dhugaa kana raajeeffatanii isheefis dhugaa bahan. Hariyaanaa Jaaliyaa hurjii koo guddadhu mul'ata kee dhugoomsi jechaa qophii ijoollee lattuuf barnootaa fi hofta'ummaa daa'imman addunyaatiif ammoo fakkeenyummaa guddaadha. Waraabulaa Deebanaa Misaalataa Daraaraa qopheessee kan isiniif dhiyeesse Anambaasaan Guddisaati. Torbee gaarii qophii lattuu daawwadhaa nagaatti. Series of views. My friends think it's crazy because they're still learning to read. But my best friends think it's kind of cool because I put them in my second book. I can show you if you want. Ari, Dolly, and Willa, my best friends. When I grow up, I want to be a scientist and doctor and build a germ machine that finds the germs, tells you what kind of germ it is, and how to treat it instantly. Well, because if there's a really bad germ, it can give you a really bad disease for longer it stays in your body. In my spare time, I like to play volleyball, dance, and have some kid fun. I think the kids should always try and pay more attention. There you have folks. That's what you should start doing and stop doing. Make sure you leave comments below. And don't forget to hit that like button and to subscribe. Bye!